gaazexaonni dhuunfaa kun gara Finfinneedha alatti akka hin baane dhorkamaa ture jedhama. Sun immoo akka galiin hin arganne sinii akka hin guddanne waan akkanaa dhiibbaa akkasiis ture jedhu. Seefana Balbaalee immoo gara alaatti hin erginaa gara Finfinneedha alaatti hin deema jettu. Kun attami? Gaazexaan keenya bakka makiinaan hin galle gala. Fardaan. Ituu gaazexaan ijoolleen Dirreedawaatti guddatan siif himuu danda'u. Gaazexaan Seefana Balbaal jimaata Dirreedawaa hin galtu taanaan nuti silkiidhaaf bakka gara nuti tochoon qabu. Dirqama galuu qabdiin naata ergamaniin uraagee markaatootti ergama. Jechuun warra markaatootti gaazexaan nagadutu erga. Dhiifama naa godhi jecha koo kanaaf. Maaliif akkanatti jaallatu gaa? Namni suusiidha. Suusii qaba gaazexaa sana dubbisuudhaaf. Namooti baay'een suusii qabu. Suusii qabu. Amma maallee namooti suusii qaban jiru. Amma maallee abaluun maaliif hin barbaadanii nuuf barreessu maaloodha maal godhe. Ituu arganne, ituu barreesse, ituu barreessinee, ituu namaan geenye, ituu namni waa barate, ituu namni waa unillee waa irraa hubanneeti. Akkam gaariidha. Haala isaatu akkasa yeroo sanaa miti amma. Gargar fagaadha. Gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa namoota danutoo haasaa keenya yookiin marii keenya jalqabne warra dhufanii fi kan wajjin mari'ataa jirru gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa duratti kan gaazexaa Seefana Balbaal afaan Amaaraatiin qophaa'u jimaata gabaarra oolu qopheessaa kan ture. Amma immoo yeroo qabutti reediyoo Afuura Biyyaati kan inni irratti hojjetaa jiru. Israa'el mee garma Seefana Balbaalitti deebina. Maalni gaazexaa dhuunfaa kana yeroo baay'ee mata duree gurguddaa tokko godhaniiti nama hawwatu keessa yeroo seenan garuu baay'ee hin qabu kan jedhutu ture yeroo sana. Ati maal jetta? Sun maaliif jedha namni kan keessa wanta akkasiis hin mudate jira? Sir dhugaadha. Gaazexaan Finfinneetti maxxanfaman hedduun isaanii taayitilii guguddaa fi taayitilii baay'ee sensaashinaal ta'e fuudhanii irra kaa'aniiti. Kontentiin isaanii duwwaadha. Unimmoo hanqina kontentii hin qabu. Ilaal yommuu waa'ee dhimma Oromoo odeessitu Oromoo galaana guddaa tokko keessaatii waacinnoo maankaatiin fudhattee ishee fuutee gaazexaarra keessaa jechuudha. Malee isaatii oduun guutuudha. Dandeettiin Oromoo keessa yerus bakka biraa hin jiru. Namootumti gaazexaa biyya Itoophiyaa keessatti ogummaadhuma gaazexaa jalqaba barsiisan iyyuu Oromoota. Fakkeenyaaf sanyii eenyudha jaarsi Addis Zamaniin qopheessaa turanii eenyuun isaati isaan kabbadee annisaa. Joornaalizimii mooderni ta'e keessaa ta'e namooti harka qabanii namoota gabraa barsiisanii amma isaan itti beekaman godhe isaan warra akkas akkasiiti. Innaa kanaaf dandeettiin Oromoo keessa jira. Namooti barreessan nuti saantiba kaffallee fi namooti artiikilii barreessan gaazexaa sana irratti. Namooti kun nutu qaxaree hojjechiisas miti. Dirqamillee irra hin jiru. Garuu artiikilii gaazexaa sana irratti maxxanfamu hin argitaami. Artiikiliin gaazexaa sana irratti maxxanfamu hundumti isaa wanta amma har'a arginuu fi tarii sababa ta'uu mala laata wanti jedhu tokko sammuu keenya keessa jira. Kanaaf egaati kutaa biyyaatti nima dhaqa gaazexaan sun. Hinafu eessayyuu nafu lafa makiinaan hin seenne fardaanis gaangeenis uma seena gaazexaan suni. Immoo isee artiikilii taayitilii guddisanii taayitilii guguddaan hin barreessina nutis kontentiin keenyas guddaadha yeroo sana. Keessoo isaatti wanti yaadu. Gaarii dhagaa. Mee egaa gaazexaan
situ jalqabee qophaa keessee fana balbaali sana booda guddachuun isaan oollee nama gaazexeessitoota meeqaan sochoosaa turtanii amma maqaa isaanii yaadatta maaliif gara fuulduraatti gaazexeessitoota Oromoo kan duratti hojjetaa turanii barbaannee akkuma kee kana faana haasofna kan jedhu qabna namoonni kaanis akka baraniif eenyu fa'aa wajjin hojjetaa turtan. Namoota gaati biyya Noord Ameerikaa keessa jiran keessaati kan qaamaan beeku kan yeroo an jiru naa waliin hojjetan yookiin obboleessa koo wajjin kan hojjetanii ergaan ba'eetii booddee Taamiraat Gammadaa bara dheeraa hojjetee bara dheeraa hidhames. Inni amma Otaawaa jira. Asraat Wadaajoo innis bara dheeraa nu waliin hojjetee. Amma gaati biyya jiraachuu biyyaa ba'eeraa jechuu isaan nan nagaa bakka inni jiru ituun bareetee nan gammadaa. Eenyudha gara biraanii Toleeraa Fiqiruu Gamtaa inni qopheessaa gaazexaa sanaa ture. Mucaan kunillee asoosama adda addaa hin barreessaa Authorii kitaabota hedduuti natti fakkaata. Namoota kana yaadadha gaatiyan. Gaariidha gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa. Egaa amma gaazexaa Seefana Balbaal sanarratti barreeffamni artikiliin barreeffamu ciccimoodha jettee turte. Barreessitoota yeroo sana barreeffama ciccimaa dhiyeessan kanatti dinqisiifattu eenyu fa'i? Eenyu fa'aatu irratti hirmaata? Gaaffii kana tun kaleessa argadheera ta'eeti nama 100 si tarreessan ture. Egaati yoo maqaa namaa dagadhee fi dhiifaman gaafadha. Mootii biyyaa Oromoo hundumtuu akka gaariitti beekaa. Mootii biyyaa jalqaba gaazexaa keenya irratti barreessuu jalqabee artiikilii jechuu kooti. Bilisummaa dhugaa, falmaa biyyaa, abdii haqaa, namoota baay'eedha. Namoota baay'eedha. Waan takka artiikilii bakka keenyu dhabneeti foontii xiqqeessina. Foontiin standard foontiin gaazexaan ittiin barreeffamu 12 ta'eetu jiruuti 9tti gadi buufna 8tti faa gadi buusna. Akka peejiin koolamiin wal ga'ee artikiloota kana hundumaa akka inni nuu fudhatu. Takka ji'atti faa dabareetu hin ga'u beektamiti. Maaliif Oromoon beekumsa qabu Oromoo isa gara biraadhaaf dabarsuudhaaf hawwii inni qabu argita sana irratti. Dhugaadhumatti barreeffama namoota tamma jettee keessayyuu kan mootii biyyaa gaazexaa Seefana Balbaalaa ta'uu Urjiyaa ta'uu deebee immoo kan gaazexoota Habashaa kanarratti baay'inaan kan barreessaa turee fi dhimma Oromoo kana nama hedduu falmaa ture. Namoonni baay'een karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa adda addaa mootii biyyaa eessa jira jedhanii yeroo itti gaafatantu jira. Yeroo ammaa barreessitoonni akkasii sammallee nu barbaachisu. Kanaaf egaa kaayyoon nuti keenya tokkoyyuu barreessitoota keenya, gaazexeessitoota keenya, artistoota keenya walumaa galatti namoota naannoo miidiyaa kana jiranii barbaannee hin arganna jennee akkuma kee kana abdanna. Mee hojjaa irratti wanti sin mudate rakkinni sin mudate jira amma gaazexaan kun bifa kanaan deeme yeroo gaazexaan kun akkanatti immoo guddataa deemu gara warra keessattuu warra bilisummaa uummata Tigraayin fi warra biyya bulchina jedhan irraa isaan immoo attamitti ilaalaa turan? Dhugaa isaasitti muufi nuti miseensa dhaaba tokko iyyuu miti. Garuu mootummaan sun mallas mataansee gaazexaa keenyaanii gaazexaa abaa'oo jettee waamte. Tokko kan lammaffaa ganamaa galgala ariisaatu jira. Ni ari'atamna, ni hidhamna. Yeroo tokko ni yaadadha 2094 natti fakkaata. Dhufanii dhumatti manaati na qaban.
dhufanii mana na fuudhan ganama kiituu irra fuudhan ribaana kaasanii na fuudhanii maakalaatti na geessan. Maakalaatti na geessanii achiiti maakalaatti na fuudhanii እዚህማ ይመቻሃል እዚህማ ይደላሃል ና እንጂ ምንድነው የሚደላኝ ምንድነው የሚመቸኝ እንጂ ለኔና ግን አንተ ደግሞ ሆኖ ሄደሽ ጉጪ ባፈቴቲ ጠረጴዛ ረት ለፋን እቴ ግን አንተ ይሄ አጀጃ ማከላይ ሰናት ግን አንተ ይህ ልሳንን የከፈተው ሰራዊት እንዲያልቅልህ ነው እንደምትፈልገው ና እንጂ ይሄ ቢያልቅ ጉዳይ አይደለም ቢጨርስ ጉዳይ አይደለም የኔ ስራ ሲያልቅም ዜና መጻፍ ነው ሲጨርስም ዜና መጻፍ ነው ዛሶ እንዲነችና ይሄ ይሄን ጥጋብህንማ ካላበረድኩ ገላሃለሁ እዚህ ሄደና ማታረገው ማርገው የኔ ነን ኦኬ ዳን ጥጋብ ማወርድበት ይሄ ኤቲኤስ ስትነገሳ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ኢሳዩሞ አቱ ግዱ ወረነማ አጀይሱ ግዱ ኢሳዩሞ ሰተፍኪን ሳሲ ገዲ harcau ግዱ ከሰት እና አቺ ጋፈን ሰይነት ጆሌ ወረዱ ሪየን ከየት ነው የመጣሽው ጋዜጠኛ መጣው የፖሊስ እንግዲህ ተነባተና ከየት አንተ ማንነና እንጀረና ጋዜጠኛ የማንይስ የትኛውን ጋዜጣ ነው የምትሰራው አይ የግል ጋዜጣ ነው አይ የግል ነው ይላል ይዲሰኒ አቺቴ እስቲ ዘፈንልን ይላልና ነው ቢቁጋዋ ቀዩ እንግዲህ ሲጋራ ይዘሻል ደንና እንጀሬ ሲጋራ ባኮ ቀባ ፑሌን ተበዶ ነፍሱ በቃ አቶ እጅናር ቦሻታኒ ማጅራት መቺ ወር በቅፍም ደፍሲሶ ሳንግዱተኒ ለኔ ጉያሜካ ጉያ አፍተሪሽን ሙከም ጉያ አፍተማ አቺ ጋፈም በኡ አርቲክል ተኮን ጻፈ በመጣንሲያ የጋዜጠኛው ህይወት በገሃነመ ሰዓት ዋንተ ተኮ አቺቲ ለምትንሽ ነችት ነው እርግተሱን ዋንተ ሱን ሐለሰና ጀልቅባት ያመዱ ማታን ተረስ በረስ ነው አንተ አሙማ ዩሲ ስራቀበናው ዲተምኒ ማርቱን ራቀበና ፍርድ ቤት ይትዲያደ ፍርድ ቤቲን ዋስ መብት ይቆና ኤገ አስፋሜ ባይ ማልበርባ አደጋ ከነጫላ ማልጎይና እንጀት ማለት ነው አምታ እንጀ ተወተኮ ወደኮ ኢላ ዮ ሲያጀብና አፋን ማዋፈቴ ሲያጀብና ዮ አደበቱ ተይ ሲያጀብና አከዘትቴ አከስከነ ከሰው ጅተጋ ኢቱ መከሲዳምቱ ኢቱ መከስሬባምቱ ኢንበረስታ ኢንጀት ቻሌንጅ ቻላ ዋንሳ ቺባ ሐማላ yeroo baay'ee urjiin gaazexaa urjii isaa ta'uu kan immoo seefana balbal mootummaa hin qeeqxu sodaatanii jedhama yeroo tokko sinsurmaayyuu warra OPDOtiin ashawaa fi hojiin keessan ashawaaf dhagaa gurguruudha kan jedhuun itti barreessite ta'ee yookiin immoo afaan itti dubbattan ta'e hin beeku seefana balbaalee warra OPDOtiin ashawaaf dhagaa gurgurtuu jedhanii kan jedhutu jira maaliif akkas jettanii sun maalin ila waanitu jira dibeetiitu jira ture filmaatatu adeemsamu biyyattii keessatti filmaata biyyoolessaatu adeemsifamuuf qophiirra jira na inter african group waan jedhamu tokkotu gaazexeessitootaa fi afeerraa dhiyeesse kottaatii irratti argamaati hidhatuun zaggibu jedhaniinna innan egaa shoo kana morganneeti neeranne mudannu achirra hoggantooti siyaasaa guguddoon jiru gaa sanyiin ambaasaaddericha Ameerikaanii jiru obbo Girmaa Birruufaa sanyiin Caalaa Hordofaa namooti guguddoon OPDO achi jiruun Mararaa Guddinaa achi jira namooti hoggantooti siyaasaa poolitikaa achi jiru amma kanarratti yommuu dubbatanii warri OPDO kuni ummati Oromoo mirgisa kabajamee abbaa qabeenyaa ta'ee biyyasaa ofiin of bulchaa jira jedhaniiti waa'ee sirna federaalizimii Itoophiyaan ittiin bultu sanaati live televisionii darba wanti sun televisionii waraabeeti live darbaa jira dubbatu innaani mee
dhaaf carraan kennamee harka kaaseen gaaffiin qabaa. Ani maqaan koo Israa'el Sobbooqaa jedhama. Ani gaazexaa Seefana Barbaadeetiin dhufee gaaffiin koo immoo dhugaa kanaa fi akkasin deebinaa laatti nan barbaada. Afaan Amaaraati waan sun kan inni adeemu sagantaan sun kan inni adeemu. አሁን ከመድረኩ ሲነገር እንደሰማነው ጀኔን ኡመት ኦሮሞ ኦፊን ኦፍ ቡልቻ ጅራ ጀቹ አባ ብዮ ተኤረ ጀቹ አባ ቀቤኛ ተኤረ ጀቹ ዋሁንዱማቲን ኦሮሞን ኦፍ ደንደኤረ ጀቹ ግን የኦሮሚያን የወርቅ ጉድጓዶች የሚሸጡት የሚያሻሽጡት እና የሚያዙበት ከሌላ ቦታ የመጡ ናቸው እና የማዕከላዊ መንግስቱ ስልጣን የተቆጣጠሩት ወገኖች ናቸው። ለእናንተ ግን የተፈቀደው ድንጋይና አሸዋ መሸጥ ብቻ ነው። ሌላው የኦሮሚያን የወርቅ ጉድጓድ ነው የሚሸጠው። ወጥተኝ እና ይየቺቲ ከነማ አኒታኔ ናራኒ አሪቲን ድፍድፈኒ ዱባሰኒ ዴቢ ዋማ በረዲባቶ ኮዴቢሰኒ ከዚ ati kan jette warra afaan Amaaraa tariin dhageenye fi warri aangoorra jiran warri humna qabanii warqee Oromiyaa keessaa baasanii gurguru sini shawaadhumaaf dhagaa duwwaadha kan sinitti hafuu yookiin gurgurtanii jechuudha barbaaddeen natti fakkaata. Mirga dhuguma immoodha mirga oppidiyoon yeroo sanatti qabdu ashawaa fi dhagaa gurguruu garuu Oromiyaa keessatti laga dambii kan gurguratee Tigreedha. Qabeenya guguddaa Oromiyaa keessa jiru hundumaa kan gurguru Tigreedha lafallee. And so Oromoon qabbaa qabeenyaa inni ta'e isa kamirrattidha gaaffiin jiru yeroo sana. Okay. Ministeera beeksisaa turan natti fakkaata Dr. Nagaasoo Gidaadha. Yeroo sanatti warra miidiyaatiin Seefana Balbaalirraa waa baradhaa kan jedhee dubbatetu jira jedhani sana maal inni maal ture yeroo sana kan inni akkas jechuu ni danda'e. Nafsee isaa maaru Saamu'eel irraas dhageera wanta kana ilaa nama gabiraarraas nan dhagaa gaazexaan Seefana Balbaal turbanitti gaaf tokko beeta mangistii Inoseenti pireezidaantiidha isaan nama guddaadha. Waardiyyaan gaazexaa gaafa jimaataa bitee harkaan kaa'utaanan bibbada. እና Saamu'eeliin dibshaa tokko irratti wal arganii fi Saamu'eel Dhaabaa jechuudha. Saamu'eel Dhaabaa. Ilaa isinii fi bajeta mootummaatu jira. Makiinaatu isinii ramadama. Kaameeraa maanii qabdu, maaloo qabdu, nama ibsaa qabdu, maaloo qabdu. Inna kanumaayyuu immoo mindaatu isinii kaffalamaa jedhama. Ilaa gaazexaa ishee Seefana Balbaal jedhamtu kan immoo ilaalaa jiran. Gurbattii tokkotu hojjetaa jedhama. Garuu gola isiniin seentee oduu ifatti baastee uummata akka dhaga'u gooti. Mee isa irraallee waa baradhaa ittiin jedhan. Hin jedhanii jedhu yaasaa. Gaariidha. Mee gaazexaadhuma kana wajjin Seefana Balbaal wajjin kan wal qabate yeroo tokko mana tafkiin keessa jiru mana iddoo kashlabbee wajjin akka hidhamteedha. Kana malee wanti gara mana murtiitti dhiyaachuu yookiin hidhamuu sodaachifamuu wanti si mudate jira kan biraa. Ilaa maaltu ta'e sitti fakkaate kissiin keenya inni jalqabaa ergii yeroo baay'ee firdi beetiitti deddeebinee booddee Kabtayaa firdi beetichi mana murtii olaanaan biyya sanaa murtii kennuudhaa fi maasrajjaa maalii qabdaa kissii yookiin himata qabe higgiinsa irratti dhiyeesse kanaaf maayinni ragaan kee ilaa niwusiin suni maaltu ta'e sitti fakkaate በሰሎሎ ላይ በተደረገው ውጊያ የኦነግ ሰራዊት ድል ቀንቶታል። ወያኔ ግን የውጊያ አውሮፕላኖቹን ቢጠቀም ከሽሽት አላመለጠም ጀኔ በሬስን ኡጋዳ ኩን ብሎ ሊተኤራችት አቺቲ በቀተባ ሶሎሎት አቺቲ ወያኔን በቀተባት አባውቱ ሩኩቴ ቻሌሮስ እና አቺ ቦዴ ኦዱንሱኒ
sobadhaa jedhanii waan ta'aniinaan አቃቤ ሕግን ክስ ሳይሙ በሬሱ ማይዳ በሀገሪቷ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰፍን ህዝቡን በህዝብ ላይ በማነሳሳት ህዝብን በመንግስት ላይ በማነሳሳት ዋና ከሰከሰ የዴት ጭባሬቲ ፉዴ ፍርድ ቤት ትከነ ጋራንቲ ከያቦም ቀቡ ጋቲ ማስረጃን ከማንነን ያዳኛ ላ ክሲን ኩን ያከሰከስ ጀዳ ሎሊ ሶሎሎ ጀደሞ ኢትዮጵያ ከሰት ምን ከንተ ሶሎሎኒ ብየ ኬንያ ከሳ ummata keenya Itoophiyaa irratti mootummaa Itoophiyaa irratti kakaasuudhaa fi dandeettii isaan qabuun jedheen. Kanaaf maasrajaa qabdaareedhaan maal Itoophiyaa kaartaa sirraa dirjitiin kana beekamiti jennaan ajajatti dabarse firdi beetiin. Kaartaa sirraa dirjitiitti. Ennaan kaartaa sirraa dirjitiin kee kaartaa isaa qayyiitiin irra marsee dabdaabbee abaariidhaa wajjin fuudhee firdi beetitti kenne firdi beetiin baqasee immoo dubbisu. Sololoni daangaa Itoophiyaa irraa Keeniyaa keessa kiiloomeetirii meeqa achi fagaattee kan argamtu yommuu ta'u Itoophiyaa keessa daangaa Itoophiyaa jedhamtu keessa biyyi maqaa sololootiin beekamtu hin jirtu jedhe. Na daanyaan qabe higgi itti galagalee nama ndurumatti lawattiin jedheen. Nanti nuti jedhenan beeku gaatee achi booddee keessuta sararoo barnootaa sanaaftoole munne dhugooftaa ko Yesuus Kiristoos manna innaata beektaa isa sitti faradamu naatu beektaa matu sitti faradamu innaatu isa walaba gadhiifamtee ta'edhamuti innaata daanyaan sun hin jiran amma barcuma sanarra hin jiran ari'atamaniiru achiiti mana seeraatiin. Maaliif? Hin beeku gaati isa dhimma isaa keessa baay'ee hin beeku jara nama guddaadha isaan daanyaadha xabaqaa koo wajjin illee qaamaan wal beeku. Akkas ta'ee achi booddee gaafa ji'a aqaabee higgimti ni gaafa sirrattaame suni keessi torba wal duukaa tarreesseeti fidee dhufeen. Okay. Keessi sanaa fi birrii hammasii waasii waamta poolis xaabiyaatti jechuun maakalaaitti achiitiin mudhattee amma immoo deebitee firdi beetitti immoo waasii gara biraa waamta. Egaa joorree waamne yeroodhaaf hidhaa keessaatii waasiin baane amma ituu sanaan jiru egaati haalli kun garuma waan itti adeemaa dhufe. Gara inni dhumaa ga'e inni dhumaa geenyaan egaa amma wanta jechuun qabdu beektaa amma lolli iddoo akkasitti ta'eeraa ta'edhuu fi egaatii wanta taayitilii yookiin kisii himati aqabeeggan dhiyeessitu biyyattii keessa nagaan akka hin jirretti dubbatanii ituu nagaan jiruu nagaan hin jiruu namni siin jedhee hin jiru nagaan jedhee namni sii masakkaru moon argattu. Akka nagaan hin jirre namni ragaa sii ba'u hin jiru. Firdi beetii dhaqee jechuu kooti sii gale. And so amma naan ja'ansaallee ja'ansa kisii torba keessaa ja'a manni seeraa walabaan na gadhiisee tokkoon illee innaan natti murtaa'e egaa waggaa baay'eedha mana hidhaa keessatti kanan dabarsu egaatii maatiin koos anis baay'ee rakkina hamaa keessa buuna waan ta'eef tokko waan taane jechuudha. Mee Israa'el asirratti yeroo baay'ee akkuma hundi keenya dhageenyu warri biyya achiin bulchu kuni keessattuu TPLF adda bilisa baasaa uummata Tigraay pireesii walabaatu jira jedha ammas yeroo sanas kanuma jedha waan ati jettu kana wajjin waliin dhiitu maal jetta waan isaan pireesii walabaa jira jedhan kana yeroo ammaa pireesii walabaa jira jechuudhaa fi pireesiin tokko walaba ta'ee akka inni hojjetu ituu dhiibbaa irraan hin ga'in walaba ta'e akka inni walaba ta'e achumatti dhiistaa jechuudha. Karaa fedheen dhiibbaa irraan geessisuu hin qabdu. Inni kun extreme deemeeti mootummaan Itoophiyaa addunyaa kanarraati
diinota pireesii isa jalqabaati. Waggoota hedduudhaaf continuously ituu irraa hin citin. Wagga waggaatiin diina pireesii addunyaa keessaa isa jalqabaa. Diina pireesii addunyaa keessaa isa tokko. Chaayinaa fa'aa wajjin, Paakistaan fa'aa wajjin warra tarree galanii jechuudha. Innaa uummati nuti akka gaazexeessaatti mirga dhalootaan qabnuti exercise goona. Isa shaakalla. Dubbachuudhaaf mirga hin qabaa. Eenyuyyuu nan dhorkuu. Mirga reebicha isaa fi hidhaa isaa sodaadhee mirga koo dabarsee kennuufiin morally naaf sirrii natti hin fakkaatu. Kanaaf hamma dhumaatti fuuldura dhaabbanne gaazexaan egaati seefan barbaala akkuma beektanitti seenaa gaazexoota biyyattii sanaa keessatti gaazexaa umrii dheeraa lakkoofsisteedha. Gaazexoota warra duraa keessaa tokkodha. Gaazexoota jaallatamoo ta'an keessaa tokkodha. Ituu akka biyya gara biraatti ta'eeti akka biyya nagaaf dimokiraasiin keessatti hundaa'ee namuu waa barbaade hojjechuu waa barbaade dubbachuu hin danda'a ta'ee yaada kee ibsachuudhaaf mirga biyyatti qabaattu ta'eeti gaazexaa akkasitti istaayilii akkasitti gaazexaan qophooftu kuni seensi jiraachisuu dhiisiiti organizationii guddaa tokko establish gochuu biyyatti yeroo itti akka itti dandeessitu si uumamaa jechuudha. Garuu akka itti hin guddannee fi asii gadi rukutuu waasiitiin horii humna keetiin ol ta'e sitti murteessuu mana hidhaatti du'uu hin qabdu waan dandeesseeniiti biraati waan taata san hundumaa gaati hin dubbatu sobu mootummaan suni baay'ee soba na sobaaf immoo hin qaana'an ituu dabballootatti soba ta'eeti gaasokkee hojii isaaniitii jettee dhiista amma ministeeratu soba mootummaa Itoophiyaa mallas faatu soba beektaa dhugaa ani beektu dhugaati beektuti waansaa faranjii wanta ta'ee fi faranjiitti soba anaafatti beekna dhugaa sana garuu who cares siin jedhu inni dhagee dajanee dhagee Israa'eltu dhagee who cares soba koo narratti baranii who cares na uummata akkasiiti na kayo waa'ee sobaa kaasuun keenyafne bosonni Baalee fi bosonni Oromiyaa biroo yeroo gubatutti waan sin barreessita waan jiru natti fakkaata sochii barattootaa irratti. Sanaan kan ka'e soba barreessitan gara jedhutti waan deemee ture. Mee kana wajjin wal qabatee waan yaadattu nutti himta? Ila bosonni Arsii keessaatti bosona guddaa tokkotu gubata yeroo baay'ee beekaa gubu naannoo sana wanti sana galuu Baalee keessaatti bosona guddaatu gubata beekaa gubu waan sana akkan yommuu hawaasi naannoo ijoolleen barattootaa ijoolleen yuunivarsiitii uummata dirmatee kun qabeenyaa uummata Oromooti. Qabeenyaan uummata Oromoo akka hin taane qisaasamuu yookiin barbadaa'uu hin qabu. Kanaafiyyuu itti duullee hamma humna keenyaa abidda kana haa ittisnu yommuu jedhu no hamma abiddi sun akka jirutti naannoo sana barbadeessuutti taa'anii eegu. Oduu kanatu barreeffama. Oduun kun yeroo baay'ee barreeffama gaati. Oduu tokko lama sadii miniin kun oduu torban torbaniin namoota hidhaman, ijoollota ajjeefaman, ijoollee sababa kanaatiin mana barnootaatii ari'aman waa'ee isaanii yommuu barreessinu kun hundumtuu dalagaa isaan hojjetan kan ifa baasu maleessaati soba ta'eetu hin ta'in garuu maal siin jedhu oduu dharaa Oromiyaan gubachaa jirti. Baadiyaan Oromiyaa bosonni Oromiyaa akka jirutti barbadaa'aa jira. Dharamini kun dhugaadha. Dhugaa sana garuu bakka itti himattu dhabda see galee akka itti himattu dhabda. Jarri sun nama jarra dhugaa dhaga'an miti jechuun gurri isaanii ta'uu sammuu isaanii paartiin tokko qaama isaanii keessaatii wanta adoode yookiin wanta waan ta'e sitti fakkaata.
Yemmuu sobanis, yemmuu siidhanis, yemmuu si dararanis akka dhugaa qabdutuma beektuutiin kanatti dararamtu. Jarri kun dogoggoranii tullee hin jettuun beekaa akka isaan kana sirratti raawwatan beekta. Akkas egaa mee Seefana Balbaal egaa gaazexaa jaalatamaa akka ture hundumtuu kan waan beekudha. Sababa sanaan hidhamtes mana murtiittis dhiyaatte gaazexaan sun itti fuftee turte garuu dhumarratti Israa'el gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa maaliif biyyaa bahuudhaaf murteeffate? Mee attamitti baate? Ilaali egaa argiteetta seenaan sila sitti hime kirsii yookiin himati torba si'a tokkotti yommuu sitti dhiyaatu yoo shanan isaatiin illee yookiin ja'an isaatiin illee manni seeraa walba si gadhiisee tokkoon garuu sitti murtiin sitti darbe murtiin sun kan waggaa 10 ta'uu danda'a. Kan waggaa 15 ta'uu danda'a. Kan waggaa 5 ta'uu danda'a. Inna sanaaf sana keessaati karaa itti baatuun qabu tokko jedhe. Lammaffaa dhumarratti yeroo dhumarratti naannoo keessumaatti security naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa nu barbaachaa turan. Mana du'a geeffaa dhaqanii lafa uunitti taasisaa teenyee fira nu biraa boqotee geggeessuudhaaf maatii bira teenyee jirrutti nutti dhufan. So gaafuma sana gurbaa hiriyaa keenya nu biraa qabanii amma bakka inni bu'een beekamu. So jarri kuni argitee waan hojjetan waanta wallaalaa dhufan nutti fakkaachaa ture ammumallee akkasii. Lubbuun namaa isaaniif waama tokko iyyuu miti amma isaaniitti lakkaa'anii jara kana yoo dhuma humni isaanii achi kaasuu danda'u humni jabaan tokko achi as ba'e maleessaati dhugaa dubbatteef mirgi koo kana jetteef jara kana achi kaasuun hin danda'amu garuu dhugaa dubbachuun dirqama yeroo hundaa. Gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa jireenya gama biyyaa baatee jireenyi baqaa gaazexeessaadhaaf maali? Akkamitti ilaalta? Ilaali gaati amma gara dubbii isa hamaatti dhuftee bartee. Gaazexeessaan sooshaalaayis gooti beektaa biyyatti. Sooshaalaayis gooti. Bunnaa beetii isa guddaa lafatti muuziqaan iyyuuti mini gaazexeessaan kan isheen waa nyaattee waa dhugdu. Lafa groosarii lafa saaxinirra taa'anii waa dhuganii adaraa kana naa godhaa jedhanii jaarsolii ollaa wajjin haasa'anii lafatti bakka akkasiitti kan gaazexeessaan jireenya ishee fi sooshaal laayifii ishee geggeessitu. Buna qabatteeti barandaa irra teesseeti kan hiriyoota ishee wajjin haasoftu gaazexeessituun gaazexeessaanis. Biyya kanatti kun hin jiru ganama hin fiiddaa galgala hin fiiddaa. Sana dhabda laayifii kee keessaati paartii sana dhabda. Tokkoffaa dhimma ati barreessituuf sirraa fagoo jira. Sirraa fagoo jira maayilsii meeqaan ati Oromoodhaa waa'ee Oromiyaa barreessitaa Oromiyaan hedduu fagoo jirti. Kanaaf jabana keessa jirrutu jabana gaarii ta'eeti malee waan yaadamu miti. Yookiin baasii guddaa si baasisaa yookiin immoo itti dhiiftaa jechuudha. Haa ta'uuti amma gaatii hojjechaa jirra. Hammumna keenya harka laannuudha. Harka kennuun immoo hin jiru yoomiyyuu taanaan. Dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf teellaatti hin deebinu. Eessayyuu jiran maarsirrayyuu dhaqnee jechuudha. Mee gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa gaazexeessaan yookiin ogummaan gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaaf maali? Lammata immoo sanumaan wal qabsiiftee muuxannoo yeroo dheeraa karaa hojii gaazexeessaatiinis haa ta'u karaa umuriitiinis qabdurraa ka'uudhaan gaazexeessitoota dargaggoota lafaa ka'an kanaa maal jettaa? Kana lamaan gaazexeessii fi gaazexeessaa jechaan maali? Warra kaan immoo maal jetta?
Ilaagaa gaazexeessaa waa'ee gaazexeessaatu hin dubbatini gaati maalirraa kana sitti fakkaate miidiyaa dhumarraa kana gaazexeessaan sun miidiyaan gaazexeessaan utuu hin jirre ittiin jiraatu miti. Miidiyaan jiraachuudhaaf gaazexeessaan jiraachuu qaba. Miidiyaan gaazexeessaan tokko keessatti hojjetu waan sadii qabatee ka'a miti. Miidiyaan hin beeksisaa, miidiyaan hin barsiisaa, miidiyaan oduu himadha. Hin hima jechuudha. ማስተማር የዱኒ አፋን አማራት ማስተማር ማሳወቅና ማዝናናት የዱኒ ኢንበሽነንቲ ሰደንሰነ ከሳቲ አለተው እንደንደው ዋን ፈደተው ደንዴስ ኢምቤክሲስታ ኢምበርሲስታ ኢንበሽነንሲስታ ቆዲ ኑቲ ሰነ ከሰቲ ቀም ማሊ ሰጀዱ ደጋቲ ቆደ ኬኛ ሰነ ከሰቲ ማል አከተ አዳም ባፈኔ በሩ ሚዲያ ኑቲ እረ ሆጀኑ በርሲሳ ጅረሞ bashannansiisaa jira moo beeksisaa jira yeroo beeksisnu oduun keenya faayidaa uummataa qabaata ta'eef duwwaa miti oduun nuti dabarsinu dhugaa ta'eef wanti sun faayidaa uummataa ta'uu dhiisuu mala takka beektaa garuu wanta dhugaa ta'e duwwaadhaaf dabarsita Ameerikaanoti yeroo Beetnaamitti duulanii achiiti riippoortorooti isaanii yeroo gabaasaniif maal akka jedhan beektaa laa oduun har'aa dabarsinu oduu gammachiisaa miti jedhu garuu oduun nuti isinii dabarsaa jirtu kuni oduu dhugaatii jedhu. Na uummata isaanii fi uummata kee fi akka gaazexeessaatti ituu tadhaawuyyuu dhugaa tokko akka baruu itti himta. Warra siyaasa geggeessina jedhanitti ituu tadhaawuu dhugaa akka isaan baran itti himta. Warra abbaa qabeenyaa ta'anitti ituu hadhaa'u dhugaa jiru itti himtaan. Mootummaatti ituu hadhaa'u dhugaa akka inni hubatu itti himta. Hawaasa keessa jiraattu hunduma isaa hawaasi ati keessa jiraattu oduun inni dhaga'u suni gaddisiisaa ta'uu danda'a. Faayidaa keessa argachuu dhiisuu danda'a. Wanta faayidaa kennuufiif ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu wanta inni dhugaa ta'e duwwaadhaaf dubbattaan. Na maanni gaati kanarratti poointiin guddaan tokkichi yeroo hundaayyuu dhugaadhaaf loogaadha. Namaaf hin ta'in, dhaabaaf hin ta'in, dhugaaf loogi. Namni si jibbuu danda'a, dhaabi immoo ciraadhuma isaayyuu si balaaleffachuu danda'a. That's fine. Amma dhugaa dubbatteetti jechuudha. Na dhugaa keenyatiin gaazexeessitooti warri dargaggoon Oromoo keessumaati amma jiranii I'm proud baay'ee si boonsu ijoollee baay'ee biyya keessaati baadiyyaa fagoo ta'eeti yommuu isaan oduu sabaca'anii secca'anii qulqulleeffatanii oduu qulqulluu ragaadhaa wajjin footograafiidhaa wajjin yommuu isaan si ergan ittiin boonuu qabda. Ijoollee kana maalitti himta gaati? Haalli isin dhaabbattanii fi tarii yaada haalli isin quunname gammachiisaa yookiin gaddisiisaa wanta ta'eef itoo hin ta'in wanta inni dhugaa ta'e duwwaadhaa fi dabarsaa nuun ga'aattiin jedha. Ijoollee dargaggoota isin wajjin hojjetan illee hojjuu isin hojjetanii wanta inni baay'ee nama gammachiisuuf yookiin immoo wanta inni baay'ee nama gaddisiisuuf itoo hin ta'in wanta inni dhugaa ta'e duwwaadhaaf hojjedhaattiin jedhi. Kanadha dhaamseen especially goota gaazexaa hojjetuuf kanan qabu kana malee isaatii duukaa buutanii nama arrabsina. Arrabsoo ijoollee nama arrabsuun gaazexeessummaa miti. Nama namaan waan hin taane jechuun gaazexeessummaa miti. Keessumaatii soban dubbatina dhugaadhaaf loogaa gara dhugaa dhaabadhaa waan gammachuu uumu yookiin kan gadda uumu ta'uu danda'a garuu isa dhiisaa isin dhugaa duwwaa hordofaa kanadha dhaamseen qaba. Gaariidha gaazexeessaa Israa'el Sabboqaa gara dhumaatti dhufaa jirra. Mee ogummaadhuma kee kana wajjin wal qabatee wanta ati hin irraanfanne wanti si gaddisiisu yoo jiraate lammata immoo kan immoo si gammachiisu yookiin immoo kan si ajaa'ibsiisu kan si kolfisiisu wanti tokko yoo jiraate mee lamaan kana daawwattoota keenyatti illee
yeroo lama akkuma gaazexaa seefinoolbaal kana jalqabneeti kiristiini dhudhufaatti kaatee innaa kun immoo poolisii bira dhaquu kana xinnoo ishee akka waan hin taane innaa hin yaadadha gaafa tokko biildiingii nuti irraa kompiitarriitti hojjennu biildiingii dheeraadha. Innaa ijoollee maakala warra security maakalaayitu dhufee natti mana sana marsee jiran. Ani immoo misaa nyaachuudhaaf hanga dhiba. Manni kompiitaraa inni lafti gaazexaan siifana balbaalitti hojjetamu eessa jedhan. Gaazexaan siifana balbaalte ninja እንደዚህ የሚባል ጋዜጣ አለ እንዴ? ይሄን ብራስ ኦኬ ንቹ the other day achi dhaadhanitti manii si balbala dhufanii nutti qosokkosan. Nutti qosokkosanii innaan gara karaan baatu hin jiru baati. Karaa booddeen ba'a yoo jette asfaaltii irratti darbamuudha jechuudha. Fooqii irra irraa. And so balbala banee anatu dhaqee jalqaba. Bilitaas jennaan. Izi Israa'el falgee nabbar naan jetteen. Israa'el የሚባል እዚህ የለም እንጂ ደቀመኝ ይሄ ጋዜጣ ምናምን ነገር የሚሰሩበት ቦታ አይደለም እንዴ ምናምን ነገር አፋን ቤቱ በርገር ኖ የመኖሪያ ቤት ነው እንዴ ህፃናት አሉ ባካዛት ነው ወጭኔ እና ኦኬ ጀክናዶ ተባሶክቴ mana jireenyaati ijoollettiin mana jireenyaati Jeffrey booddee dhufteeti yeroonni mana maxxansaatii ba'u gagamtu. Mana maxxansaatii immoo bu'uuna qabattee namatu itti agarsiisaa jiraam kunooti Israa'elitti hin jedhanii. Ante kende Israa'el naan jetti. Yaa maannan na ifallakkaa'u jedhanii yaa bakka naa itti makiinaa keessa na buufattee maakalaa itti geessu. Ana huqqataadha beektaa? Huqqataadha mataan koo murmuramne yeroo sanaa mataa guftaa akka xinnoo akka guftaa'uutiin irratti qal'aadha dheeraadha. Yeroo hundee Israa'el sabbuu kam ibbaalu yeroo hundee. Maqaan guddaadha. Yommuu sobboqa yommuu jedhan egaati wanta afaan isin beektu miti jarri maqaa dhageessee hin beekne dhagaa maqaa dhageessee hin beekne innaati isa ta'e hin beeku waan isaan beeku. Akkasiin sin jedha beekan dhagaa. Gaariidha mee hin fedha Israa'el maal inni akka gaazexeessatti abjuun gaazexeessaa Israa'el sobboqaa gara fuulduraatti maali? Abjuun gaazexeessaa Israa'el sobboqaa maali? Kun gaaffii gaariidha. Abjuun ani qabu ilaali. Biyya Oromoo keessatti biyya Oromoo biyya miidiyaa walabdi itti keessatti dagaage. Biyya namni waan tokko waa dubbateef ittiin arrabsamu. Biyya gaazexeessaan waa barreesseef ittiin hidhamu. Biyya gaazexeessichi televizyiinii keessatti waa hojjetu waa kana dubbateef ittiin balaaleffatamu. Itti balaaleffatamuu hin qabda ta'a tarii. Badii keetti itti gaafatamuu hin qabda ta'a tarii. Garuu gaazexeessaa ta'uu keetii fi hojii sanaaf dirqama sanaaf bobba'uu keetii fi akka namaa gadiittis akka namaa oliittis utuu hin ilaalamin akka nama akkuma seensisa biyyattii sanaa akkuma lammii biyya tokko walqixxee taatee mirgi keessa walqixxeetti eegame jireenyi keessa walqixxeetti ba'aaf galli kee illee akkuma nama sakaanii eegame biyya miidiyaa itti dagaage biyya Oromoo biyya miidiyaan itti hin balaaleffatamne biyya miidiyaan itti cufamuudhaaf balballi irratti hin qollofamne biyya dhaabinni tokko miidiyaa isa tokko balaaleffachuudhaaf ittiin kakaane biyya mootummaan inni tokko miidiyaa balleessuudhaaf ittiin kakaane Oromoo biyya Oromoo walaba biyya miidiyaa walaba qabdu seera kana fedha.
Hedduu galatoomii gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa yeroo keetifis lammata immoo waa hedduu sirraa barree gara fuulduraattis akkanumatti si waamnee waa hedduu sirraa baruuf deemna gaafa si waamnee akkuma ammaa kan akka nu wawwaattu abdiin qaba. Akkuma kee immoo gaazexeessitoota biyya bahanii biyya addunyaa garaagaraa irratti facaanis nutis barbaannee akkuma ammas arganne kanatti barbaannee dhiyeessuudhaaf yaalii goona. Gaazexeessonni immoo biyya adda addaarra faca'an Oromiyaa irraa bahanii biyya adda addaarra faca'anii as jirras akka jedhan namoonni isaan beekan illee kunoo gaazexeessan eebaloo as jira akka nuun jedhan abdii qabna. Walumaa galatti Israa'el Sobbooqaa gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa hedduu galatoomiin jedhaga gara kiyyaan. Anillee Dajane siifir Oromiyaa Media Network carraa kan naa kennitanii waggaa dheeraa booddee waggaa dheeraadhaaf nama gaafachaa ture har'a immoo gaafatamaan ogootanii dhiyeessuu keessaniif guddaan isin galatoomfadha. Carraa kana yaada koo ibsachuudhaaf carraa kan naa kennu keessaniif illee guddaan isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa hojiin keessan hojii boonsaa hojjechaa jirtu jabaadhaa rabbi isin waliin haa ta'u. Hedduu galatoomii gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa har'a ati gaafatamaa taate interviiyuun si godhee ati immoo hojii keetti deebitee namoota kaan immoo gaafii itti fufta. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenyaa gaafiif deebii gaazexeessaa Israa'el Sobbooqaa wajjin goonerraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Gara fuulduraattis gaazexeessitoota fi barreessitoota keenya barbaannee isinii dhiyeessuudhaaf yaalii goona. Gaazexeessitoonni keenyas akka iddoo jiranii as jirra jedhanii gara keenyatti dhiyaatanii asumaan waamicha godhaa fi egaa isinis immoo ebaloo as jira jettanii nutti himtanii danneen gaafanna. Egaa qophiin har'aaf qopheessine kanumaan raawwatna gama teeknikaatiin kan amma ammaatti nu wajjin ture. Ogeessa teeknikaa Faraan Abdulsalaam ture. Anis gama kiyyaan Dajanee Guutamaati. Qophii biraatiin walitti deebina ammasittuu nagaan nu tura.